Dhumarrattis obomboleettiin sun yeroo saffisa isaa hir'isu sagaleen eenyu akka dandamate mul'isa. Lolli tokko sadarkaa dhumaarra yeroo ga'u injifannoon meeshaa waraanaa qofaan osoo hin taane onnee kufaatii dide keessatti barreeffama. Seenaan eenyu akka sagalee guddaadhaan iyye hin yaadatu. Eenyu akka yeroo dheeraa dhaabbate yaadata. Guyyoota 40 abidda boqachuu dide wallabdee dabalaa dhufee fi dirree waraanaa naannoo guututti diriire booda yeroo madaallii humna addunyaa irra deebi'ee ibsuu danda'u dhufeera. Iraan humnoonni yeroo tokko badiisa isheef sodaachisaa turan amma jechoota ishee akka fudhatan dirqamaniiru jechuun Ameerikaa fi Israa'el irratti injifannoo seena qabeessa fi caccabaa jettee ibsite labsiteetti. Akka manni maree nageenya biyyaalessaa olaanaa Iraan jedhutti Waashingten yaada bal'aa qabxii 10 qabu kan dhukaasa dhaabbataa dhaabu qoqqobbii kaasuu fi waraana Ameerikaa naannicha keessaa baasuu of keessatti hammatee irratti walii galteetti. Bu'aan injifannoo kanaa obsa tokkummaa fi tarsiimoo diddaa ragaa hin haalamne ta'uu ibseera. Waraanni gurraandhala haleellaa fi ajjeechaa hooggansa olaanaa Iraan hordofuun jalqabe dafee hammaachuus seenaa dhiyoo keessatti waraana cimaa ta'ee ture. Guyyoota 40 keessatti Iraanii fi michoonni ishee guutuu naannichaa keessatti haleellaa haloo ba'uu dambalii banuun misaayila diroonii fi haleellaa qindaa'aa buufata waraanaa buufataalee misoomaa fi qabeenya tarsiimoo irratti taasisaniiru. Hooggansi Iraan haleellaan kun dandeettii waraanaa Ameerikaan naannicha keessatti qabdu irratti miidhaa gadi fagoo fi waaraa geessisuu ibsuun bu'uuraalee misoomaa waggootaaf ijaaraman jeequun tarsiimoo irra deebi'anii akka shallagamu dirqisiiseera jechuun ibse. Akka ibsi kun jedhutti guyyoota 10 jalqaba waraanichaa keessatti Ameerikaan kaayyoon ishee galma akka ga'uu hin dandeenye hubachuu eegaltee turte. Kunis yaaliiwwan callisanii dhukaasa dhaabuuf karaa banuuf sababa ta'eera. Amma carraaqqisuun bifa kan qabate fakkaateera. Waliigaltee gabaafame kanaan Iraan Strait of Hormuz irratti to'annoo qabattee jirti. Mirgaa fi dandeettii badhaadhina niikularaa ishee eegdee jirti. Qoqqobbiin jalqabaa fi lammaffaa akka ka'us gaafatteetti. Qabxiin kun humnoonni waraana USA guutumatti naannicha keessaa akka ba'anii fi haleellaan Hizbollaa fi sochii diddaa naannoo hundarratti taasifamu akka dhaabbatus kan dabalatudha. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii ejjennoo kana cimsuun Iraan haleellaa ofirraa ittisuu ishee akka dhaabde ibsaniiru. Garuu kana booda yoo hin haleelamne qofas jedhaniiru. Faallaa kanaan Doonaald Tiraamp haleellaa waraanaa 7 akka addaan cite labsuun xumura dhaabbataa osoo hin taane yeroodhaaf dhaabbachuudha jechuun ibsaniiru. Waliigaltichi haal duree kan qabu yoo ta'u qindoomina Iraan jalatti Strait of Hormuz deebi'anii banuuf tiraafikoonni galaanaa nagaan darbuu waliin kan wal qabateedhas jedheera. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon gaggabaaboo ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoowwan bal'inaan qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isinin argin jennee asumaan nagaadhaan manna.